Hordoftoota keenya guyyaa addaa keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyya kan guyyaa addaa isinii qabannee dhiyaannee jirru waa'ee Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti hegereen imaammata afaanii yookaan linguistic poolisiin maal fakkaata isa jedhu nu waliin ilaaluuf deemna. Hegereen imaammata afaanii maal ta'uu qaba jedhee akka mata dureetti qabannee isinii dhiyaannee jirra. Isa kana hayyuu afaanii fi saayinsii hogbarruu obbo Amaan Kadir Kaamsaree qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Isaan waliin gaafiif deebii hedduu keessa deemnee ilaaluuf deemna. Anis gamanumaan kan sagantaa kana qopheessee isinii dhiyeessu Adam Jaalatoo biyya Norway magaalaa Tingivool irraa. Obbo Amaan mee kallattimaan gara gaafiif deebii keenyatti seenuu dura baga nagayaan dhuftanii dhiyaadhaa isiniin jedha. Anillee hedduu galatoomaa sagantaa bareedaa kanarratti naaf hirtanii akka yaada kiyyaa dhaggeeffattoota Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa jiran akkasumas Oromoota addunyaarra jiraniif dabarsu waan naaf hirtanii fi galata isinii galchaa wayyoomaa jedha. Ulfaadhaa kallattimaan gara gaafii kiyyatti seenaa. Gaafii muraasa qopheeffadhee jira. Gaafii kanneen keessaa gaafii tokkoffaa mee Oromiyaa fi Itoophiyaa hegeree borii keessatti imaammanni afaanii maal ta'uu qaba jettani mee bal'inaan mee nu ibsaa isa kana. Gaafiin Oromiyaa fi Itoophiyaa hegeree keessatti imaammanni fi politikaan afaanii maal ta'uu qaba jedhu gaafii bu'uuraati. Gaafii kanarraa ka'uuf gaafiin afaan Oromoo gaafii warraaqsa walabummaa sabaati. Yeroo tokko tokko gaafiin Oromoo gara gaafii afaan hojii mootummaa qofaatitti gad dhiphisanii ilaaluun ni mul'ata. Garuu gaafiin afaanii sanirra gadi fagoodha. Karaa biraatiin gaafiin afaan Oromoo gaafii afaan Oromoo gaafii warraaqsa walabummaa sabaati yoo jennu walumaa galatti gaafii sirna gabrummaadhaa cabsanii sirna bilisummaa fi walabummaa irratti hundaa'e tokko ijaaruuti. Karaa biraatiin gaafiin afaanii afaan Oromoo gaafii sammuu uummata Oromoo bilisoomsuuti. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo tokko tokko bilisummaan ji'oogiraafii qofaadhaan physical karaa ta'e qofaan ilaalutu jira. Biyya walabaa tokko mootummaa birmaduu fi biyya walabaa ijaaratanii uf danda'anii jiraachuu qofaatti gadi dhiphatee ilaalama. Kana qofaa osoo hin ta'in sammuu uummata gabroomee gabrummaa jalaa baasuunis gaafii afaanii akka ta'e, gaafii walabummaa akka ta'e kana keessatti hubachuun barbaachisaadha. Sammuu uummata gabroomee walaboomsu jechuun ammoo uummanni sammuun qorqalbiin sodaan guutamte sodaa keessaa baasanii ofirratti amantii fi ofirratti abdii horachiisanii afaan Oromoo bakka isaatitti deebisuun sammuu walaboomsuu jechuudha. Decolonizing the mind. Sammuu walaboomsuu jechuun decolonizing afaan walaboomsuu jechuudha. Linguistic decolonization. Kun lamaan walitti hidhatee deemutu isarra jiraata. Itti aansuunis gaafiin afaan Oromoo gaafii aadaa Oromoo, seenaa Oromoo ka awwaalame, ka bade bakkatti deebisuu. Kana qofaa osoo hin ta'in gaafii
afaanii fi seenaa bakkatti deebisu gaafii biyyaatti fi gaafii diinagdeetiin walitti hidhataadha. Fakkeenyaaf saba Oromoo yoo fudhannee jenne kuun qotee bulaa, kuun horatee bulaa, kuun oomishaadha. Kanaafuyyuu hormaata loonii keessatti meeshaan Oromoon ittiin hojjetatu qodaan Oromoon aanan itti elmatu guchumni baarreen yoo jedhamu afaan Oromoo keessatti mul'ata jechuudha. Qotee bulaan kan ittiin qotu harqootaan qotiyyoon namni qotu kun walumaa galatti wanni achi keessatti dubbatamu afaan Oromoo keessatti dhufa jechuudha. Kanaaf gaafiin afaan Oromoo walaboomsu gaafii diinagdeetii fi biyyaatillee walitti qabachuu isaa walumaa galatti gaafiin afaan Oromoo afaan gabrummaa jalaa baasanii walaboomsu gaafii sabboonummaa fi eenyummaa Oromummaa bakkatti deebisuuti. Kana qofaayyuu miti gaafiin afaanii deebisu jechuun afaan bilisoomsu jechuun gabrummaa jalaa baasu jechuun falaasama Oromoo, mul'ata Oromoo, sirna Oromoo, dimokiraasii Oromoo kakaleessaa san akka gadaa deebisu jechuudha. Fakkeenyaaf gadaa ka jedhu eessatti argama? Gadaan afaan Oromoo keessatti argamaa jechuudha. Muudana, michillee, roobalee ka jennu gogeessotaa fi miseensota gadaa maal keessatti agarra? Afaan Oromoo keessatti agarra. Karaa biraatiin afaan Oromoo bilisoomsuu yookiin walaboomsuu jechuun sirna barnoota Oromiyaatii fi Itoophiyaa walaboomsuu, birmadoomsuu jechuudha. Karaa biraatiin afaan Oromoo walaboomsuu jechuun sirna barnoota sirna gadaa irratti hundaa'e poolisii gadaa based political educational policy qoruu fi bocuu fi hojiirra oolchuu jechuudha. Walumaa galatti afaan Oromoo gaafiin afaan Oromoo gaafii imaammata afaan tokko afaan biraatti irratti fe'uu dura dhaabbachuudha. Gaafii afaan imaammata afaan tokko cuqqaalanii afaan tokko banuu hambisuudha jechuudha. Imaammata walqixxummaa afaanii irratti hundaa'ee hojiirra oolchuu jechuudha gaafii Oromoo jechuun. Gabaabumatti. Gaafii afaan Oromoo jechuun gaafii Oromoo qofa osoo hin ta'in gaafii afaan Oromoo jechuun waliigalatti kana ta'uu qabaa. Garee Oromiyaatii fi Itoophiyaa keessattis akkanatti ilaalamuu qabaa ilaalcha jedhu qaba. Baay'ee yaada bareedaa, yaada cimaa kaaftanii asirratti. Isa kana mee imaammanni afaanii naannoo keenya keessa yeroo ammaa jiru kun naannoo Oromiyaa keessatti imaammanni afaan Oromoo ittiin kennamaa jiru silaa waan amma isin jettan kana guutamu akkami maal argitan keessatti akka namatiin xalee ilaalu tokkotti imaammanni afaanii ittiin deemamaa jiru afaan naannoo Oromiyaa biyya Itoophiyaa achuma taa'eeti. Afaan naannoo Oromiyaa irratti mootummaan afaan Oromootiin hojjetaa jira. Mootummaan afaan Oromootiin barreessa. Garuu jalqaba gaarii malee gaa'aa miti. Kanaafuyyuu afaan tokko afaan mootummaa godhuu qofaan, afaan hojii mootummaa godhuu qofaan yookiin afaan Oromoo afaan mootummaa Oromiyaa godhuu qofaanii afaan Oromoo hin guddisa jechuun hin danda'amu. Kanaafuyyuu afaan Oromoo Oromiyaa keessatti qaamota mootummaa hundumaa keessatti ittiin hojjetamaa jiramu. Fakkeenyaaf warshaa fudhachuun ni danda'ama, mana barnootaa fudhachuun ni danda'ama, mana fayyaa fudhachuun ni danda'ama. Walumaa galatti mana barnootaa keessatti afaan Oromoo imaammanni afaan Oromoo maal fakkaata? Afaan Oromoo istiraateejiin afaan Oromoo guddisuu yookiin imaammanni afaan Oromoo sadarkaa mootummaa Oromiyaatitti macro language planning afaan Oromoo sadarkaa mootummaa Oromiyaa irratti karoora akkamiitiin imaammata akkamiitiin socho'aa jira ka jedhu gaafii guddaadha. Caasaan mootummichaa naannoo Oromiyaa hundumti isaatu afaan Oromootiin barreessu, afaan Oromootiin hojjetaa jiru, hojiirra oolchaa jiru. Karaa biraatiin manni barnoonni Oromiyaa keessatti argamu sadarkaa tokkoffarraa jalqabee haga sadarkaa olaanaatitti afaan Oromootiin barachaa jira. Afaan Oromoo qulqullinaan barataa jira. Afaan Oromoo barsiisuu fi teekstoonni yookiin immoo kitaabonni barreeffaman ka aadaa Oromoo calaqqisiisanii, ka sirna gadaa calaqqisiisanii, ka sabboonummaa Oromummaa calaqqisiisanii
qulqullinnaan barattoonni qulqullinnaan barataa jirani. Kana fakkaatu walumaa galatti sadarkaa Oromiyaa keessatti maayikiroo yookiin immoo tuyyuu mootummaa sadarkaa mootummaatitti maakroo sadarkaa mootummaatitti maayikiroo sadarkaa hawaasa afaan dubbatuutitti imaammanni lafa kaayame maal fakkaata? Ka jedhu kun irra deebi'anii akka gaariitti qorachuu fi wixinuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf waggoota 27 keessatti dabran keessatti afaan Oromootiin barachuu, barreessuu fi hojjechuun aadaa ta'ee dhufuun isaa guddina agarsiisullee afaan Oromoo waggoota 27 kana keessatti qulqullina dhabuu irraa kan ka'e inuu afaan qurciin tokko dhalachuun isaa afaan haadha abbaa hin qabne, afaan harkaa miila hin qabne dundumaa ta'e linguistic mutilation bara mootummoota duraanii dabranii afaan Oromoo hin duguugame. Linguistic genocide. Kanatu irratti deemsifame. Amma waggoota 27 kana keessatti afaan Oromoo qulqullinnaan barsiisuu dhaburra. Afaan Oromoo hayyoota afaan Oromoo beekan mana sirna barnootaa keessatti ammachuu dadhabuudhaan afaan Oromoo poolitikaa qofaadhaaf afaan Oromoo hayyuun afaan Oromoo irratti hojjetee afaan Oromoo guddisuu irratti qooda kennu osoo hin dhabamin kaadireen poolitikaa hayyuu afaanii fakkaatee Oromiyaa keessatti afaan irratti rakkoon guddaan mul'achuun isaa kuni beekamaadha. Kuni tarkaanfii afaan kana qulqulleessuuf godhamu keessatti ilaalamutu irra jiraata. Fakkeenya tokko haa fudhannu. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana afaan Oromoo afaan Amaariffaatirraa gara afaan Oromootitti turjumaanutti mul'ataa jechuudha. Fakkeenyaaf mana qopheessaa maazzagaajaa beet ka jedhu mana qopheessaa. Haftee ka jedhu qari waan jedhu tokko. Haftee. Kuni afaan haadhaa fi abbaa hin qabne kareefu an jedhe san ka afaan dundumaa ka harkaa miilli irraa cirame afaan akkasiisattu dhalate kunillee ni fooyya'uu akka qabu irratti hojjetamuu akka qabu dhaamuu barbaada. Baay'ee yaada bareedaa yaada cimaa dhugaa waan illee waasumaa waa yaadadhe imaammanni afaanii naannoo Oromiyaa keessatti kallattimaan hojjetamaa akka seeraa irra oolaa hin jirre kan argisiisu magaalama naannoma keessattuu manneen barnootaa dhuunfaa yoo ilaallanne jenna akkuma warshaa isin jettan san manneen barnootaa yeroo ammaa kana mirga guutuu argatanii naannoo Oromiyaa keessatti afaan Amaaraa guutuun barsiisanii inni kun gadi fageenyaan ilaalamuu qaba jenna. Mee kana akkasuma gara gaafii lammaffaa kiyyatti isin deebisa. Biyyoota sirna federaalawaa sabdaneessaa ijaaratan keessatti imaammanni afaanii maal fakkaata? Maal jettu isa kanarra? Gara biyyoota addunyaa keessatti sirna federaalawaa sabdaneessaa ijaaratan keessatti imaammanni afaaniitii fi poolitikaan afaanii maal fakkaata gaafii jedhutti dhufuu kiyyaa duratti addunyaa irratti imaammanni afaanii maal fakkaata gabaabsinee ilaaluun barbaachisaa ta'a. Tokkoffaa biyya adda addaa keessatti imaammanni afaanii akka adda addaatiin hojiirra oola. Tokkoffaa imaammata aftakkooyyee yookiin immoo monolingualism biyyoonni tokko aftakkooyyee imaammata aftakkooyyee monolingualism ka afaan tokkicha qofaa olaantummaa afaan tokkichaa seeraan beekamuu qabu. Fakkeenyaaf Faransaayii fudhachuun ni danda'ama, Ixaaliyaanii fudhachuun ni danda'ama. Karaa biraatiin wanni nama dinqisiisu tokko immoo Itoophiyaan mataa isaa biyya sabdaneessa. Yoo xiqqaate saboota gara 80 gahan biyya qabduu fi biyya sablammoota sabdaneessaa osoo taatu afaan mootummaa federaalaa afaan tokko ta'uun isaa baay'ee waan nama dhibuu jechuudha. Kana jechuun biyyoonni afaan
sabdaneessaa labsatan, imaammata afaan sabdaneessaa hordofan yeruma heera biyya isaanii san tumatan foundational multilingualism hordofuu jechuudha. Imaammata akkasii hordofu. Silaa gaafummaa heerri biyya Itoophiyaa kun ragga'u gaafuma san gaafuma saboota fi ummatoonni sablammoonni walitti dhufanii heera biyyichaa wixinee heera biyyichaa san raggaasisan afaan illeen akkuma saboonni heddummaatan afaan afdaneessa imaammanni isaa afdaneessa ta'utu isarra ture. Kanaaf foundational multilingualism wanni jedhu biyya sabdaneessa keessatti kanarraa ka'a jechuudha. Karaa biraatiin biyyoonni imaammata afaanii aflamooyyee yookiin bilingualism afaan lama gurguddaa biyya keessatti argamu yoo jiraate afaan lamaan kana wal bira akka lakkuleetitti imaammata guddisuu danda'u hordofan. Kan sadaffaa imaammata afdaneessaati. Imaammata afdaneessaa biyyoonni addunyaa irratti argaman biyyoonni 178 imaammata afaan hojii mootummaa tokko labsatanii qabu. Biyyoonni immoo 101 afaan afdaneessa qabu. Kana jechuun afaan lama yookiin afaan hojii mootummaa godhatanii ittiin hojjetatu. Biyyoonni tokko immoo fakkeenyaaf Afrikaa keessatti fudhachuu hin dandeenya. Biyya Filipiin jedhamtu fudhachuu hin dandeenya. Biyyoota duraan gabrummaa Faransaayii jala turan Firankoofoon warri jedhan biyyoota Afrikaa fudhachuun ni danda'ama. Biyyoota immoo Angiloofoon jedhaman biyya dur Ingiliiziin bitte jechuu dandeenya. Warri akka Portugaalii fi Ispeeniin bitaman illee afaan ofii dhiisanii afaan alagaa afaan hojii mootummaa godhatan. Kuni baay'ee waan nama dhibaati. Kabiraa biyyoonni afaan hojii mootummaa hin labsatin kammoo afaan seermalees yookiin de facto hojiirra oolu. Fakkeenyaaf Ameerikaa yoo fudhanne afaan mootummaa seeraan hin labsamne. Afaan mootummaan ittiin hojjetu seeraan hin labsamne. Afaan Ingiliffaa by default yookiin de facto afaan hojii mootummaa Ameerikaaniti. Kanaafuu akkaataa sanitti kanarraa wanni arguu dandeenyu afaan tokko afaan mootummaa biyyaa afaan mootummaa biyyoolessaa godhanii labsuu qofaan afaan sanii hojiirra oolcha labsa san hojiirra oolcha jechuu miti. Kanaafuyyuu fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti afaan Ingiliffaa afaan mootummaa waaltaati jedhamee hin labsamu. Garuu humna waan qabuuf biyya san keessatti afaan ol'aantummaa qabu isa waan ta'eef hojiirra oolaa jechuudha. Akkuma sanis afaan Oromoo labsuu qofaan afaan Oromoo hin guddisa jechuun waan danda'amu natti hin fakkaatu. Baay'ee yaada gaarii asuma aanseemee yeroo dhiyoo kana paartiin Biltsiginnaa gaafii afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'uu jedhu deebisee jira waan jedhu miidiyaa irra sosocho'aa ture argee jira. Yoo argitan hin beeku. Waa'ee amma aflamooyyee jettan san keessatti afaan Amaaraatii fi afaan Oromoo wal cinatti afaan federaalaa hojii ta'ee jira. Seeraanillee haa ragga'u baatu jedhaa jiran. Inni kunniin gaafii afaan Oromoo afaan federaalaa haa jedhu sana hin deebisa. Aflamooyyee sana ulaagaa guutaa afaan Oromoo yoo afaan Amaaraatii wal cinaa ta'e. Ani akka biraatitti ilaala. Paartiin tokko seeraan yookiin mootiyyuu labsee afaan kiyya afaan ittiin hojjedhu, afaan ittiin barreessu, afaan ittiin dubbadhu, afaan ittiin hojjedhu, afaan kana hanga jedhee lafan kaayinitti abdii fuulduraa qofaadhaaf afaan suni afaan mootummaa federaalaa hin ta'a jechuun nama dhiba.
karaa biraatiin inuu mee gaafii kanatti dhufuu kennaan duratti seenaa Oromoo keessatti jaarmayaan afaan Oromootiin qubee afaan Oromootiin barreessu qubee afaan Oromootiin hojjetuu fi afaan Oromootiin dubbatu qabsoo Oromoo keessatti politika Oromoo keessatti dhalachuun seenaa Oromoo keessatti warraaqsa walabummaa sabaa ka walirraa hin cinne dhoose. Addi bilisummaa Oromoo haa fudhannu. Warraaqsa kanaan akkamitti ilaalaa Renaissance ka warri faranjoota dhaloota lammataa jedhanii Awurooppaa keessatti beekamu biyya Itoophiyaa keessatti warraaqsa akkasiisan afaan Oromoo jaarmanni afaan Oromoo dubbatu jaarmanni afaan Oromootiin barreessu fi jaarmanni afaan Oromootiin hojjetu dhalachuun isaa dhaloota lammataa seenaa Oromoo gara boqonnaa haarawaatitti ol furgaase jechuun ni danda'a. Adda bilisummaa Oromoo yoo jedhu ani adda bilisummaa Oromoo ganamaa galgalaa jechuuf hin deemu yookiin immoo tuyyuu murnoota achirraa cabanii ba'an hin deemu. Hunda isaaniituyyuu qalqaluma tokko keessatti naqee ilaala. Wanni amma jedhu kun hunduma isaaniituyyuu laallata. Kanaafuyyuu kuni afaan Oromoo jaarmanni kun afaan Oromoo barreessuun qubee afaan Oromootiin barreessuun qubee afaan Oromootiin hojjechuun qubee afaan Oromootiin dubbachuun tokkoffaa mallattoo gabrummaa ka ta'e ol'aantummaa afaan Amaaraa hambisuu danda'ee jira. Lammata technological transfer teknooloojiin addunyaadhaa uummanni Oromoo fuulduratti yoo xiqqaate waggaa 50 fuulduratti galda'ee akka itti gargaaramu sadaffaa afaan Oromoo guutuutti akka barreeffamu phonetic value kana kennuu isaa agarraa jechuudha. Kanarraa kaanee jaarmayaan maqaa Oromoo himatu garuu ka afaan Saaba'aatiin hojjetu politika Oromoo keessatti dhalachuunis dhiibbaa miidhaa walirraa hin cinne geessuu isaa seenaan waan dagatuu miti. Fakkeenyaaf OPDO'n yeroo uumamu maqaa afaan Oromootiin uumame achi keessatti garuu haga 1992tti qubee afaan Saaba'aatiin barreessaa turani. Achiin booda garuu bara chaartaraa adda bilisummaa Oromoo hordofuudhaan afaan Oromoo gara qubee afaan Laatiniitiin akka barreeffamu murteessanii isaan illeen sanuma hordofanii manni barnoota Oromiyaa keessaa afaan Oromootiin akka baratamu godhamuun isaa kun immoo qubee generation uumuun isaa Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti illee warraaqsa walirraa hin cinne tokko dhaluu isaa agarraa jechuudha. Gara amma gaafii ati na gaafattetti yoo dhufe paartiin dur OPDO ture dhalootaan OPDO ture achirraa immoo gara ODP'tti of jijjiiree fi gara bilxiginnaatitti tarkaanfate kuni ani akkuma adda bilisummaa Oromoo qalqala tokkotti naqee ilaalu OPDO, ODP fi EPP jedhu kanallee qabsaa'onni dhugaadhaa keessa haa jiraatan malee qabsaa'onni danuun keessa haa jiraatan malee akka jaarmaatitti ani warrummaa wal hordofee sanduuquma tokko keessatti naqee tallaala. Kanaafuyyuu har'a garasitti paartii qeenxeetti jijjiiramuun karaa biraatiin ani akka laalutti afaan Oromoo irratti fonqolchituu godhame jedhee yaada. Linguistic kudeta kana ilaalcha kiyya kun. Kana maaliif jette yoo naan jette? Maaliif jette? Maaliif fonqolchii afaan Oromooti jette yoo naan jette? Yeroo ammaa kana sadarkaa afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa hin ta'initti paartii ODP gara paartii qeenxeetitti yookiin balasheetitti jijjiiruun afaan Oromootirratti miidhaa guddaa yookiin fonqolchiidha wanni jedhuuf fakkeenyaaf miseensonni dhaaba kanaa hogganoota dhaaba kanaa. Mee asirra isin dhaaba gaafii kana hin qabaa. Gaafii kana bal'inaa itti na seentanii asuma irratti gara gaafii sadaffaatti deema. Gaafii kana waan qabuufi
Gaaffii kana achirratti naa ibsitan jedheeti. Afaan Oromoo afaan hojii fi mootummaa federaalaa ta'uu qofaan afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu qofaan gaaffii afaan Oromoo deebisuun danda'ama. Akkasumas afaan Oromoos guddisuu ni danda'ama jettanii yaaddu? Maal asirratti mee? Akkuma reefuu kana jedhee afaan tokko labsiidhaan seeraan afaan mootummaa federaalaa afaan hojii mootummaa federaalaa gochuun qofaan afaan san hin guddisaa hin jijjiiraa jechuu miti. Labsiin labsame sun hojiirra ooluu danda'a. Karaa biraatiin afaan Oromoo afaan federaalaati yoo jenne caasaan mootummaa sanii dakarraa ka'ee haga oliititti afaan Oromootiin hojjetaa, afaan Oromootiin dubbataa, afaan Oromootiin barreessaa jechuudha. Kana yoo jennu mee irratti yoo gadi kaane caffee Oromiyaatirraa haa kaanu. Caffeen Oromiyaa guutuu guututti afaan Oromootiin dubbataa, afaan Oromoo barreessaa, afaan Oromootiin hojjetaa. Achi bira haa dabarru. Dhaddachi yaa'ii heeraa. Dhaddachi yaa'ii heeraa afaan Oromootiin dubbataa, afaan Oromootiin barreessaa, afaan Oromootiin hojjetaa. Qaamonni mootummaa hoo ministiriin adda addaa waarshaa ta'uu danda'a, ka qonnaa ta'uu danda'a, ka fayyaa ta'uu danda'a, tiraanspoortii ta'uu danda'a. Hundumti isaa qaamni mootummichaa nama afaan Oromootiin dubbatu, caasaa afaan Oromootiin dubbatu qaba. Kana bira as dabarree manni barnoota Oromiyaa keessatti dhaloonni boru, dhaloonni haarofni afaan Oromoo akkamitti barataa jira? Imaammanni afaan Oromoo sadarkaa mootummaa Oromiyaatitti maal fakkaata? Waggaa tokkorraa haga waggaa 5-10tti maal fakkaata? Macro planning ka jedhamu afaan akkasitti imaammanni guddichi imaammanni mana dheeraa maal fakkaata afaan irratti? Achi bira gad dabarree sadarkaa uummata dubbatuutitti micro planning maal fakkaata? Warri mootummoota hin ta'in hoo, jaarmayoonni mootummoota hin ta'in hoo, manni barnoota mootummaa hin ta'in hoo ka Oromiyaa keessa jiru afaan kamiin hojjetaa jira? Mootummaan Oromiyaa akkamitti ilaalaa jira? Akkamitti hordofaa jira? Mana barnoota Oromiyaa keessatti ijoolleen Oromoo akkamitti barataa jiran? Maal barataa jiran? Kitaaba akkamii barataa jiran? Kitaabni barataa jiran seenaa Oromoo calaqqisiisa, aadaa Oromoo calaqqisiisa, sirna gadaa calaqqisiisa, amantii Oromoo calaqqisiisa, falaasama Oromoo calaqqisiisa. Qulqullinnaan hoo sadarkaa maalirra jira? Walitti fufiinsi isaa hoo sadarkaan tokko lammataa walitti hidhata, ka lammataa sadaffaa walitti hidhata, ka sadaffaa yuunivarsiitii walitti hidhata, kolleejjota keessatti, faakaaltii adda addaa keessatti afaan Amaaraa, poolisiin afaan Amaaraa maal fakkaata? Hogbarruun afaan Amaaraa maal fakkaata? Seera afaanii barsiisuuf linguistics barsiisuuf wanni hojjetame jira. Walumaa galatti kana yoo laaltu kareefu jedhee caasaa isaa, qaama isaa, lafee fi foon qaba afaan Oromoo. Kana yoo jennu kareefu tana macro, micro planning kun jira. Mootummaa aangoo irra jiru qofaa osoo hin ta'in jaarmayoonni mormituun har'aa filmaata kanaa fi falmuuf deeman yookiin dorgomuuf deeman imaammanni afaan Oromoo irratti qaban afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u qofa dhaadannoo jedhu qofaadha moo babbaysanii imaammata birqii fi damee isaatitti baasanii yoo xiqqaate waggaa 5 irraa haga waggaa 10titti educational policy maal fakkaata lafaa qabu kaartaa isaanitti agarsiisuu danda'u. Walumaa galatti afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu qaba ka jedhu dhaadannoodha. Dhaadannoo gaariidha dambooba. Garuu dhaadannoo kanaan afaan Oromoo guddisuun yoo inuuyyuu afaan Oromoo afaan mootummaa hojii mootummaa federaalaa godhanii labsuun qofaan afaan Oromoo ni guddisa jechuun ubsobuudha. Yaada jedhu qabaan. Baay'ee gaarii. Sila mee asumarratti ulaagaan
afaan federaalaa afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'uu jedhu paartileen siyaasaa mormitootas harkaa qabanii harkaan qabaatanii waan isaan nutti hin bayanii ofafoo waan arginu ta'a. Hayyoonni hedduu akkasumas mormitoonni hedduus baroota dheeraa fi afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u gaafiin Finfinnee abbaan biyyummaa Finfinnee Oromiyaan Finfinnee irraa qabu laakkayamee nuu haa deebi'u jedhaa hiriira guddaa bayaa namni baay'eenis irra dhumatee ammas ittuma jira jechuudha. Waan amma yeroo dhiyeennaa kana deemaa jirullee walqabatee yaadonni namoota garaagaraa irraa ka'anii gara filmaataa deebuu dura mootummaan biyya bulchaa jiru gaafii ummati Oromoo gaafataa tureef mirgi Oromoon Finfinnee irraa qabu haa deebi'uu afaan federaalaa afaan federaalaa nu haa ta'u afaan Oromoo wanti jedhu kuni akkuma isinuu kaastan gubbaa irratti namni afaan Oromoo bakka haasayu hin jirretti bakka namni federaala keessatti afaan Oromootti dhimma itti hin baanetti afaan kun akkam laaltamee akka yoo na hubattan ta'e gaafii. Akka gaariitti si hubadha. Fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan federaalaa goonaa jedhanii abdachiisuun afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u jedhanii dhaadannoo dhiyeessuun gaariidha dambooba jedhee jira. Garuu kun akkamitti hojiirra oola ka jedhu. Kana hojiirra oolchuu fi tooftaa fi tarsiimoon imaammanni bocame tolfame maal fakkaata ka jedhu. Fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa haa ta'u jechuun humnoonni saboota sabaa fi sablammoota ka sadarkaa federaalaa irratti walitti dhufanii biyya mootummaa biyyoolessaa bulchan ittiin hojjetu jechuudha. Fakkeenyaaf kan Benishaangul keessaa dhufu fudhachuu hin dandeenya, ka Sidaamaa keessaa dhufu fudhachuu hin dandeenya, ka Walaayitaa keessaa dhufu, ka Tigraay keessaa dhufu, ka biyya Amaaraa keessaa dhufu, ka Oromiyaa keessaa dhufu, ka Somaaliyaa, ka Affaar keessaa dhufu yoo xiqqaate gara 10 amma mootummooleen naannoo gara 10ti. Isaan kun har'a afaan Oromoo dubbachuu danda'u. Mee gaafii kan haa gaafannu. Afaan Oromootiin federaalatti walitti dhufanii dubbachuu danda'u beeku gaafii jedhu yoo kaafne by default yookiin de facto bakka namni afaan Oromoo hojjetaan afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenyetti afaan Oromoo hojiirra seeraan beekamuun isaa maqaadha malee hojiirra hin oolu. Amma warri ammalee fuutana sii lakkaa'e kun yoo walitti dhufan afaan Ingiliffaatiin hin dubbatan. I'm sure hin dubbatan. Afaan Ingiliffaatiin walitti hin dubbatan. Afaan Oromootiin walitti dubbatan yoo jenne afaan Oromoo hin beekan. Maaliif afaan isaan walitti dubbatan jaalatanis jibbanis maal ta'a jechuudha. Afaan Amaaraatti. Kanaaf paartiin afaan Oromootiin dubbataa afaan Oromootiin barreessaa ture deebi'ee gara paartii sabdaneessatirraa gara paartii qeenxeetitti yookiin nam-tokkeetitti deebi'uun isaa afaan Oromootirratti fonqolchiitu godhamee jedhaan. Linguistic kudeta. Akkasitti ilaala. Baay'ee yaada bareeda. Gaafiin kiyya kan itti akkasitti ilaala. Gaafiin kiyya kan itti aanus kanuma ilaallata. Paartiin badhaadhinnaa PP yookaan biltsiginnaan paartii sabummaa irraa gara paartii qeenxeetti yookaan balashetti Itiyoophiyaan matti jijjiirameera. Dhiibbaan afaan Oromoo irratti qabu maal fakkaata? Inni kun jijjiiramuun kun dhiibbaa maal fida afaan Oromoo irratti jettanii yaaddu? Akkuma reefu jedhe san afaan Oromoo buqqisuudha. Karaa biraatiin fonqolchiidha jedhee jira. Maaliif
paartiin ijaarachuun isaanii, paartii Itoophiyummaa ijaarachuun isaanii mirga isaaniiti. Garuu jaarmanni afaan Oromootiin waadaa afaan Oromoo deebisuuf waadaa seene osoo waadaa san bakkaan hin gahin, osoo galfata san bakkaan hin gahin, har'a gara paartii Itoophiyummaatitti jijjiiramuun Itoophiyaa immoo afaan seeraan afaan Amaaraa qofaa dubbattu, mootummaan afaan Amaaraa qofaa dubbatu, jaalannes jibbines afaan biraa cuqqaalanii afaan olaantummaa afaan Amaariffaa mirkaneessuudha. Hojiidhaan san mirkaneessuudha. Waan boru godhanii nu abdachiisan boruma haa eenyu. Har'atti garuu afaan Oromootirraa deemuun isaanii, afaan Oromootiin dubbachuu, afaan Oromootiin hojjechuu dhiisanii gara jaarmaa Itoophiyummaatitti jijjiiramu jechuun gara afaan Oromoo jaalatanis jibbanis hiree afaan Oromoo qabu san balleessuudha. Carraa afaan Oromoo gara afaan federaalatti ol guddachuu san balleessuudha jedhee yaada. Baay'ee yaada gaarii. Mee gara gaafii dhumaatti haa deebi'u. Afaan Oromoo guddisuu jechuun afaan abbaa humnaa yookaan afaan Amaariffaa abbaa humnaa haa jennu. Afaan Amaaraa lagachuudha. Mee lagachuu jechuu? Kuni gaafiin kun gaafii bareedaadha. Afaan Oromoo guddisuu jechuun afaan abbaa humnaa, afaan abbaa humna politikaa harkaa qabu, afaan Amaaraa lagachuu jechuudha. Miti. Gama tokkoon waggoota dabran 50moota qabsaa'onni Oromoo, warraaqxonni Oromoo afaan Oromoo guddisuuf jecha afaan Amaariffaa dubbachuu, barreessuu fi hojjechuu laganne sirrii ture. Yeroo sanitti hegemonic language afaan abbaa humnaa, abbaa irree ka Oromoo cuqqaalee, afaan Oromoo balleessee, afaan Oromoo irratti gaaddiseesse isa jalaa ba'uuf jechuuf afaan san lagachuun barbaachisaa ture, tooftaa qabsollee ture. Amma garuu tooftaa sanii afaan Amaaraa lagachuu irraa gara afaan Amaaraa jijjiiranii yookiin immoo tuyyuu cuunfanii akkaataa maalummaa Oromoo ibsuu danda'u, akkaataa saayikoolojii Oromoo ibsuu danda'u, akkaataa falaasama Oromoo ibsuu danda'u tokkotti deebisanii harkaa fi qolomata isaa micciiranii jechuun hin danda'ama. Kana waan jedheef qaba. Akka afaan Oromoo maalummaa saba Oromoo ibsu tokkotti itti gargaaramuu istiraatejii akkasii san lafa kaa'udha. Fakkeenyaaf kana fakkeenyan ibsuu barbaada. Bofa tokko yoo beelofte, bofa yoo argite waan biraa dhabdee bofa nyaachuu yoo barbaadde maal goota? Tokko hadhaa inni qabu san keessaa cuunfutu sirra jiraata. Hadhaan sun nyaattee akkasiin ajjeefa. Yookiin immoo baqaysitee keessaa baasuu qabda. Afaan Amaariffaa hadhaan guutamaadha. Yookiin immoo sanduuqa balfatuuf jechuun yoo bante ajatu keessaa gabbaya. Kana maal jechuun jibbaa miti kun gaallaa siin jedha. Gaallaa ምንም ቢሰለጥን ከጋልነቱ አይወጣም siin jedha. Osoo yoo taakkuu takka odoon tarkaanfatin metira takka odoo achi hin deemin kama si abaaru, kama si arrabsu, sima xiqqeessu, kama sima jibbu argita. Kanaafuyyuu kana maal gootaa akka hayyoonni afaanii jedhanitti abrogation and appropriation yookiin immoo deformation and reformation. Kana maal jechuu barbaadeeti? In haqxa. Fakkeenyaaf waan badaa inni tuufu san irraa haqxa. Gaallaa kana ka jedhu kana irraa haqxa. Oromoo akka jedhu dirqisiifta. Oromoo akka jedhu. Oromiyaa akka jedhu. Gadaa akka jedhu. Addis Ababaa qofa osoo hin ta'in Finfinnee akka jedhuu danda'u. Shaggar jechuu danda'u.
gammachuu akka jechuu danda'u. Bushooftuu akka jechuu danda'u. Bushooftuu yoo jette Dabra Zayit jettee barreessuun sirra hin jiraatu. Hadaamaa jechuu danda'uu qaba. Naazireet jechuun sirra hin jiraatu. Kanaafuyyuu maal jechuu barbaade tokkoffaa akka maalummaa Oromoo calaqqisuu danda'u tokkotti lammata bakkoota Oromoo ka jijjiiraman fakkeenyaaf Finfinnee keessatti yoo fudhannee jenne Gullallee, Eekkaa, Hurufa Bombii, Hulluuqoo, Kormaa bakka adda addaa ka afaan Amaaraatti jijjiiraman kanatu jira. Fakkeenyaaf gara kutaa biyyaatitti yoo dhaqxe abboomsa Oromoon jedhuun Tinsaa'ee Birhaan fa'a jedhu. Kana maal jechuu barbaade afaan Amaariffaa indigenaayiz gochuun dirqama ta'a jechuudha. As fudhatta. Decentralize goota yookiin immoo gayyaafta. Decentralize goota jechuun gadaamessaa inni keessatti dhalate keessaa buqqiftee gadaamessaa biraa keessa keessa gabeelchaa itti dhalchita. Diqaalaa itti dhalchita. Fakkeenyaaf akka Oromoo Walloo godhe yaa intaloo magaallee baxaam wadijeeshaallee yoo jedhe amma intaloo magaallee ka jedhu sani afaan Amaaratti jijjiiruun sirra hin jiraatu gabeelchaa itti dhalchuu qabda. Yoo afaan akkuma jiruun kan kee godhachuu dadhabde indi qaaloomsita. Akkasiif tolutti indigenaayiz goota jechuu kiyya. Dislocate goota bakka inni dhalate gadaamessaa inni keessatti dhalate keessaa fuutee kan kee godhatta. Akka aadaa kan kee ibsuu danda'utti akka maqaa kan kee ibsuu danda'utti akkaataa sanitti itti gargaaramutti sirra jira. Kanaaf tarsimoon kaleessaa ka afaan Amaaraa lagachuu san gara tarsimoo haqanii, haybaqanii, jijjiiranii, haarawomsanii aadaa amantii Oromoo, falaasama Oromoo calaqqisiisuu danda'u tokkotti itti gargaaramuun barbaachisaadha. Kanarratti Itoophiyaa federaaloftuu, demokraatoftuu sabdaneessaa uumna yoo jennu afaan Amaaratti hoo akkuma kaleessaa sanitti itti gargaaramna moo imaammata kana wajjin jijjiirree itti gargaaramna kan jedhus gaafii sardituu yerooti. Maaree yaada bareedaa, yaada ciccimoo, yaada yeroo waliin deeman hedduu nuu kaaftanii. Dhumarratti sagantaa keenya gaa'arraa kanumaan goolabuu yookaan fixuu fi yaada. Mee waan hafee waa'ee imaammata afaanii kana waa'ee Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti imaammanni afaanii maal ta'uu qaba jettanii yaaddan keessatti waan hafe waan silaa oduu dubbadheen hin dubbanne bira darbine yoo jiraate jettanii yoo jiraatan dubbadhaati sagantaa keenya asuma irratti goolamnaadha. Wanni kanarratti dabalus hedduu hin jiru akkuma jedhee mootummaan Oromiyaallee ka amma jiru kun mootummaan biyya bulchu kunis ta'ee mormitoonni amma filmaata irratti qooda fudhachuuf deeman kun dhaadannoo bira achi taruun barbaachisaadha. Finfinneen qaama Oromiyaa haa taatu yookiin dantaan Oromoon Finfinnee irraa argatu haa beekamu ka jedhu qofaa osoo hin ta'in yookiin afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa dhaadannoo jedhu ta'uu qaba. Dhaadannoo jedhu irra bira achi darbanii bal'isanii babbaisanii istiraatejiin waan jedhan dhaadannoota kana jedhan hojiirra itti oolchuun danda'amu jira. Qophiin jira. Namni hayyoonni kanarratti hojjetan fakkeenyaaf afaan Oromoo irratti instituutioniin kana qoratuu danda'u yookiin immoo qaamni kana qorateetiin hojiirra oolchu walitti qabamee jira. Ijaaramee jira. Bal'inaan imaammanni kun lafa kaa'amee jira. Mootummaanis yookiin immoo warri aangoo fuulduraaf fudhachuuf dorgomanis kanarratti qormaata guddatu isaan eeggataa jira. Qormaata guddatu isaan bira jira. Kanaafuyyuu dhaadannoo bira achi darbuun fi waan imaammata ifatti beekamu uummata Oromootti illee himu
Uummanni Oromoo mataa isaa afaan Oromoo guddisuuf maal gochuu qaba? Mana barnootaa keessatti afaan Oromoo guddisuuf poolisiin ittiin hojjennu kam har'a jiru kan quubsaadha. Kan akkamitti wayyeessina? Sadarkaa mootummaa federaalaatti hoo maal hojjechuu qabna? Sadarkaa mootummaa Oromiyaatti hoo maal hojjechuu qabna? Jaarmayoonni mootummaa hin ta'in hoo Oromiyaa keessatti socho'an akkamitti hojjechuu qaban? Afaan Oromootiin hojjechuuf dirqama qabu? Tooyannoon jira. Kana hundumaayyuu irra deebi'anii laaluun, babbaayisanii laaluun gadi fageenyaan imaammataa fi poolisii yeroo hordofee deemu qoranii, bocanii, gabbaasuu fi hojiirra oolchuun yeroon gaafataa jira. Wanni jedhamu kanumaa asirratti na dhiyeessitee gaafii akkanaa jajjabduu kana naaf eeruu keetiif hedduu si galateeffadha. Namni waa'ee kanarratti mari'achuu barbaadus, na gaafachuu barbaadus, na wajjin dibeet gochuu barbaadus, na falmuu barbaadus gammachuudhaan afeera. Ani karaa kiyyaan fixadhee hedduu galatoomsiin jedha. Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa maarree dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya gaafiif deebii guyyaadhaa hayyoo afaanii obbo Amaan Qadiir waliin taasifne kanuma irratti xumurra. Yeroo itti aanu immoo sagantaa biraatiin mata duree biraa qabannee isiniif dhiyaanna. Agasiif addaa fi kanumaan galatoomaa waan hordoftanii jedha. Amaan isinis galatoomaa waan asirratti heeyyamamaa taatanii dhiyaatanii waan kana bal'inaan gadi buuftanii waan ta'uu qabu hunda nuuf ibsitaniif ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jedha. Isinillee wayyoo.